Okay, egaa hordoftoota chaanala EFO Tube baga nagaan gara chaanala kanaatti dhuftanii jechoota sasalphoo kutaa lammaffaa kana keessatti jechoota baay'ee sasalphoo ta'anii fi namni ingiliffaa beekuuf fedhii qabu tokko baree itti fayyadamuu qabu kanneen jedhaman sadii waliin ilaallaa. Inni jalqabaas maal jedhaa? Yes. Egaa jecha kana yeroo baay'ee itti fayyadamneerra ta'uu ni danda'a. Baay'ee salphaa fakkaatti garuu karaa garaa hiikamuu ni dandeessi. Fakkeenyaaf inni jalqabaa jecha yes jedhu kana walumaa galatti yeroo hiiknu maal ta'a? Eeyyee kan jedhu ta'a. Gara afaan Oromootti yeroo hiiknu eeyyee kan jedhu kanatti hiikamti. Yes, eeyyee. Eeyyee yeroo jechuu barbaannu yes jenna. Egaa faayidaan yes jettu kana isheen jalqabaa eeyyee jechuudhaaf. Fakkeenyaaf namni tokko can you do this? Can you do this? Yoo jedhe kana hojjechuu ni dandeessaa jechuu isaati. Can jechuun danda'uudha. Wanta tokko yoo dandeenye can enna. I can yoo jettan annan danda'aadha. He can yoo jettan inni ni danda'aadha. She can yoo jettan isheen ni dandeessi akka jechuuti. You jechuun immoo si yookaan ati jechuudha. This jechuun immoo kana jechuudha. So do kan jettu kun wanta tokko hojjechuu, hojii walii wal qabatti. Can you do this yoo jedhe namni tokko kana hojjechuu ni dandeessaa. Can you do this? Kana hojjechuu ni dandeessaa. Namni tokko egaa kana hojjechuu ni dandeessaa yookaan can you do this yoo isiniin jedhe yes I can jettu. Eeyyee nan danda'a akka jechuuti. Yes I can. Eeyyee nan danda'a. Egaa as keessatti yes kan jettu kun gara kamitti hiikamte? Eeyyee akka jechuuti jechuudha. Yes eeyyee. Faayidaan jecha yes jedhu inni lammaffaa maal kan jedhudha? Fakkeenyaaf nama tokko wajjin walii galuu keenya ibsuudhaaf. Fakkeenyaaf nama tokko gaaffii gaafattanii, fakkeenyaaf gaaffii hiriyaa keessan gaafattanii, hiriyaan keessan sun deebii sirrii yoo isinii deebise, gaaffii keessaniif deebii sirrii yoo isinii deebise, yes you are right jechuu ni dandeessu. Yes you are right. Eeyyee ati sirriidha akka jechuuti. Right jechuun wanta sirrii ta'edha. You are right. Yuun kun maalidha? Ati kan jedhutti hiikamti as keessatti. Ati. Yes eeyyee. You are right. Kana dura kutaa keenya kan duraa keessatti maal jennee turre? You jennee are jenna malee you is right hin jennu. You is right yoo jettan dogoggora uumtaniitu jechuudha. You ergeettanii booda are jettu yeroo kamiyyuu jechuudha. You is hin jettanii. Yes you are right yoo jettan eeyyee sirriidha yookaan gaaffii isin gaafattan sana namni sun argateera. Kanaaf nama sana wajjin maal gootanii walii galtan akka jechuudha. Faayidaan yes kan jettu isheen lammaffaa maalidha? Walii galuu keenya ibsuuf. Gaaffii gaafattanii yoo namni gaaffii sana sirriitti isinii deebise eeyyee argatteetta jechuudhaaf yes you are right yookaan correct kan jedhu fayyadamuu ni dandeessu. Right kan jedhu kunis sirriidha. Correct kan jedhu kunis sirriidha akka jechuuti. Nama tokko gaaffii gaafattanii deebii sirrii yoo isinii deebise yes you are correct jechuus ni dandeessu. Yes you are right jechuus ni dandeessu jechuudha. Faayidaa ishee gara sadaffaatti haa dabarrume jecha yes jedhu kana fayyadamuudhaan kan nuti ibsinu jechuudha. Inni sadaffaa maalidha? Owwaachuuf yookaan namni tokko fakkeenyaaf hiriyaan keenya yeroo maqaa keenya dhahee nu waamu, fakkeenyaaf haay boonsaa yoon jedhe ani nama boonsaa jedhamuun yes naan jechuu ni danda'a. Maal jedhee naa deebisuu danda'a? Yes jedhee naa deebisuu danda'a. Kanaaf yes kan jettu kun akka maalitti fudhatamte jechuudha as keessatti? Eeyyee otoo hin taane owwaachuudhaaf. Nama sana owwaachuudhaaf akka jechuudha. Hi teacher. Hi barsiisaa akka jechuuti. Barsiisaa keessaniin nagaa gaafachuu akka jechuuti. Barsiisaan keessan hi teacher yeroo jettan yes siniin jedhee sinii deebisuu ni danda'a. Sana jechuun immoo maal jechuudha?
owwaachuu. Yes kan jettu kun as keessatti maal bakka buuti yeroo nuti nama owwaannu akka jechuudha. Yes kan jettu kun owwaachuuf illee kan itti fayyadamnudha jechuudha. Faayidaa sadaffaati isheen kuni jecha salphoo yes jettuuf jechuudha. Inni afraffaa faayidaa afraffaa jecha yes jettuu waliin ilaalla. Innis maalidhaa? Namni tokko yeroo gammadu fakkeenyaaf gammachuu keenya ibsuuf. Fakkeenyaaf lootariin qarshii miliyoona tokko isinii ba'eeraa jennu. Qarshii miliyoona tokko lootariin isinii ba'e gammachuu keessan ibsuudhaaf yes yookaan dheeressitanii yes jechuu ni dandeessu. Sun immoo maal agarsiisa? Gammachuu keessan ibsuudhaaf. Waan isin gammaddan sana ibsuudhaaf yes jechuu ni dandeessu. Xiqqoo dheeressitanii yookaan immoo xiqqeessitanii yes jechuu ni dandeessu. Kun immoo maal agarsiisa? Faayidaa jecha yes jedhu gammachuu ibsuudhaaf jechuudha. Ishee kana faayidaalee jecha yes jettu baay'ee salphaa fakkaatti garuu faayidaa 4 qabdi. Akkasittiin qabattanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa faranjoonni jecha yes jedhu kana karaa garaagaraa ni dubbatu. Fakkeenyaaf jechuma yes jedhu kana yaa ni jedhu. Fakkeenyaaf nama tokko wajjin walii galuudhaaf namni sun waan isin barbaaddan yoo dubbate yaa jechuu ni dandeessu. Namni tokko immoo yoo isin waame fakkeenyaaf haacaalaa yoo isiniin jedhe maqaan keessan caalaa ta'e yep meena waliin jedha. Yep jettu akka yes akka jechuuti. Warreen kun lamaan informaaliidha, kan hin baratamnedha. Garuu faranjoonni waan fayyadamaniif beekuu qabdu jedheetan as keessatti ishee kana dabale. Yes kan jettu kana yaa illee ta'uu ni dandeessi. Ammas yes kan jettu kun yep illee ta'uu ni dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko are you abdii? Ati abdiidha? Maqaan keessan abdii ta'e namni tokko are you abdii yoo isiniin jedhe yaa jechuu ni dandeessu yookaan yep jechuu ni dandeessu jechuudha. Kun immoo maal bakka bu'aa? Yes akka jechuuti. Kanaaf akkasitti qabadhaatii itti fayyadamaa. Mee jecha baay'ee salphaa ta'e isa lammaffaatti immoo dabarru ammas na waliin ta'a. Okay, egaa hordoftoota keenya jechi inni lammaffaa kutaa keenya jechoota sasalphoo lammaffaa kana keessatti barannu yes kan jedhu masaanuu kan ta'uuf jecha no jedhudha. Egaa jechi no jettu kun baay'ee salphaa fakkaatti garuu faayidaa lama qabdi. Ingiliffaa keessatti kan isin beekuu qabdan. Faayidaa baay'ee qabaachuu ni dandeessi. Garuu akka isiniif ta'utti akka nama afaan ingiliffaa eegalee barachaa jirutti jecha no jedhu kana faayidaa lama qabdi. Ishee beekuu qabdu. Kanan jedhen filadhee isinii dhiyaadhe jechuudha. Inni jalqabaa no kan jedhu walumaa galatti lakki yeroo jechuu barbaannudha. Lakki yookaan laakki akka jechuuti. Faayidaan isheen jalqabaa lakki jechuudhaaf. Fakkeenyaaf example fakkeenyaaf do you love her? Ishee ni jaallatta? Yoo jedhee namni tokko nama kaan gaafate fakkeenyaaf namni gaafatame sun no jedhee deebisuu ni danda'a. Sun immoo maal jechuudha? Ishee ni jaallatta? Yoo jedhee gaafate lakki jechuu isaati. No yeroo jedhu lakki san jechuun immoo hin jaaladhu akka jechuudha. Do you love her? Love jechuun jaalala walii wal qabataa. You ati. Her jechuun immoo ishee akka jechuutti hiikama. Do you love her? Ishee ni jaallatta? No yoo jettan lakki akka jechuu keessaniiti jechuudha. Lakki jechuudhaaf faayidaa jecha no jedhu ishee jalqabaate jechuudha. Lakki jechuuf itti fayyadamna. Waan hundumaa keessatti yeroo lakki jechuu barbaaddan jecha no jedhu fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa faayidaa kan biraas ni qabdi jechi no jettu kun kan isin beekuu qabdani.
Fakkeenyaaf faayidaan ishee lammataa maal jetti? Humaa hin qabu jechuudhaaf. Fakkeenyaaf harka kiyyarraa waa tokkoyyuu hin qabu yoo jechuu barbaadan jecha no jedhu kana fayyadamuu ni dandeessu. Mee fakkeenyaan isinii kenna. Fakkeenyaaf I have no money. Money jechuun maallaqa yookaan qarshii jechuudha. I have no money yoon jedhe qarshii tokkollee hin qabu akka jechuu kooti. Hin qabu humaa hin qabu jechuudhaaf jecha no jettu kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Have jechuun wanta tokko qabaachuudha. Fakkeenyaaf I have yoon jedhe nan qabaadha. She have hin jennu she has jenna. They have yoo jenne isaan ni qabu akka jechuu jechuudha. You have yoon jedhe maal jechuu kooti? Ni qabda. Eenyu? Ati akka jechuu jechuudha. Haviin kun wanta tokko qabaachuu waliin kan wal qabatudha. No brothers yoon jedhe fakkeenyaaf I have no brothers. Brothers jechuun immoo obboloota akka jechuuti. Brother esiin kun otoo as hin jirtu ta'e maal ta'a? Brother jechuun obboleessadha. Esiin kun asitti maal agarsiisti? Baay'ina. I have no brothers. Ani obboloota hin qabu. No kan jettu kun maal agarsiisti? Amma qabaachuu dhiisuu. Humaa hin qabu jechuudhaaf. I have no brothers. Obboloota humaayyuu hin qabu. I have no sisters yoon jedhe fakkeenyaaf amma asitti sisters yoon jedhe maal jechuu kooti? Obboleettii hin qabu akka jechuuti. Obboleettii lamas ta'u sadii ta'uu ni danda'a. Sister yoon jedhe obboleettiidha. Sisters yoon jedhe immoo baay'ina agarsiisa. Lamaa fi sadii ol jechuu kiyyachuudha. Kanaaf jechi no jettu faayidaan isheen lammaffaa isheen qabdu maal hin qabu jennee yeroo dubbachuu barbaadnudha jechuudha. Kanneen lamaan akkasitti hubattanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Jecha salphaa no jettu kana jechuudha. Egaa akkuma jecha yes jennu sana yaa fi yep jenne yaa jenneerraa yep. Warreen kun egaa informaaliidha, kan hin baratamnedha. Formaalii miti, garuu faranjoonni itti fayyadamu. Jecha no jedhu kana jechuudha. Faranjoonni naa ni jedhu. Fakkeenyaaf can you give me your phone number? Can you give me your phone number? Lakkoofsa bilbilaa kee naa kennuu dandeessaa akka jechuuti. Can jechuun danda'uudha. You jechuun ati. Give jechuun immoo wanta tokko kennuudha. Me jechuun ana akka jechuuti. Your kan kee phone number. Lakkoofsa bilbilaa kee naa kennuu dandeessaa akka jechuuti. Kan kee. Your jechuun kan kee jechuudha. Yeroo namni tokko can you give me your phone number jedhu naa jechuun ni dandeessu. Sun immoo maal ibsaa? No akka jechuudha. Inni lammaffaas nope. Kunis maal agarsiisa? No. Can you give me your phone number? Nope jechuun ni dandeessu. Sunis maal agarsiisa? Lakki akka jechuudha. Kanallee akkasitti faranjoonni waan fayyadamaniif ishee kanallee akkasitti beekuu qabdu jedhee tan yaadachuudha. Mee jecha salphaa sadaffaatti yaada barruu na waliin ta'a. Okay guys, jechi isheen sadaffaa baay'ee salphoo taatee fi isin sadarkaa jalqabaa yookaan beginner sadarkaa ingiliffaa eegaluu irra jirtan kan beekuu qabdan thank you kan jettu kanadha. Isheenis gara kamitti kamtii nama galateeffachuuf phrasii yookaan gaaleetti fayyadamnudha. Thank you jenna. Thank you jechuun sin galateeffadha akka jechuuti. Sin galateeffadha. Yeroo nama tokko galateeffachuu barbaadan, namni tokko waan tokko isinii godhee galateeffachuu barbaadan maal jettu? Thank you jettu. Sin kan jettu kun you kan jettu kana bakka buuti. Thank yookaan thank kan jettu kun immoo galateeffachuu wajjin deemte jechuudha. Thank you yoo jettan sin galateeffadha akka jechuu keessaniiti. Galatoomi yoo jechuu barbaadan immoo thanks jettu.
thanks jettu thanksin galatoomi kan jedhutti yeroo hiikamu thank you kan jedhu garuu sin galateeffadha akka jechuudha. Fakkeenyaaf thank you very much namaan jechuu ni dandeessu. Sin galateeffadha very much kan jettu kun immoo baay'ee akka jechuuti. Gara fuula duraatti ni baranna jechoota kana. Very much yeroo jennu baay'een si galateeffadha akka jechuutti kama. Thank you yoo jettan sin galateeffadhaadha. Jechoota kana immoo yoo itti dabaltan very much kan jettu kana immoo yoo itti dabaltan baay'een si galateeffadha akka jechuudha. Thank you very much. Thank you very much. Baay'een si galateeffadha. Egaa yeroo nama tokkoof waan tokko goone namni sun thank you yeroo nuun jedhu immoo maal jennee deebisna kan jedhu asitti beekuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf riyyaan keessan isiniin thank you yoo jedhe wanta tokko gootanii fi thank you yoo isiniin jedhe isin maal jettanii deebisuu ni dandeessu? Deebii jechuudha. You are welcome jettanii deebisuu ni dandeessu. You are welcome. You are welcome. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Waanan ani sii godhe kanatti gammadeera. Gara fuula duraatti illee yoo waan akkasii naa godhi jettee na gaafatte sii gochuu nan danda'a. You are welcome jechuun humaa miti. Waanan sii godhe kanatti gammadeera. Gara fuula duraatti illee na gaafadhu rakkoo hin qabu. Siin godha akka jechuuti yaada akkasii qabachuudha. Nama sanaan humaa miti jechuudhaaf namni tokko isin galateeffate maal jettu? You are welcome. You are welcome. Thank you yoo isiniin jedhe you are welcome jechuu ni dandeessu. Inni lammaffaa my pleasure. My pleasure kan jedhudha. Inni kun immoo maalidha? Pleasure jechuun gammachuu akka jechuuti. Pleasure gammachuu. My jechuun immoo kan koo akka jechuuti. My pleasure yoo jettan gammachuu kooti akka jechuu keessaniiti. Fakkeenyaaf namni tokko waan tokko gootanii fi thank you yoo isiniin jedhe my pleasure yoo jettan gammachuu kooti. Waanan sii godhe kanatti gammadeera gammachuu kooti. Waan sana sii gochuun koo anaaf gammachuu kooti yoo jechuu barbaadan my pleasure. My pleasure. Pleasurein kun immoo gammachuu waliin deemachuudha. Egaa akkasitti nama galateeffachaa nama isin galateeffate immoo deebii kana deebisaa haasaa gochuu ni dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota chaanaala EFOTube barnoota keenyaarraa kutaa lammaffaa keessatti jechoota isin barbaachisan akka nama ingiliffaa 0 irraa eegalee yookaan duwwaa irraa eegalee baratuu tokkotti jechoota isin barbaachisan 3 ilaalleerra jechuudha. Kilaasii keenya itti aanan keessatti jechoota sasalphoo akkasii isin beekuu qabdan qabannee isinii dhiyaannaa. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Video kana yoo jaallattanis like gochuu hin dagatinaa. Yaadaa fi gaaffii keessan please comment na gochuullee hin dagatinaa jechuudha. Haga kilaasii keenya sadaffaa jechoota garaagaraa waliin barannu keessatti wal agarruutti yeroo gaarii qabaadhaa. Shaakalaa maaliif afaan haguma shaakallee barra waan ta'eef shaakaluu hin dagatinaa jechuudha. Bye bye.